beekamuun abjuu koo ture. Beekuun immoo kaayyoo koo jalqabaa ture. Abjuu koo ture. Akkas gaayaan looma sanyii Oromoo yoo walii galee maaluma diina isaa lolee. Jechuun mana sammuu kan guddisu abbaadha. Mana sammuu jechuudha sagana. Mana sammuu guddisu abbaadha. Maaliif mana sammuu akkuma keessan kanatti baadiyyaatti guddattee siistaan guddattee akkuma keessan forjaan guddattee baadiyyaatti guddattee gaafa sana gaa maal qaba diina isaa lolee diina isaa cabsee gaafa tokko maal qaba saba isaan bulee paraaraan paraaraan maal qaba itti bobasi galee. Nada akagetti uffate tu fuudha bunan gadda. On rakkoon qabu. I'm just in my home. Mana jira yeroo itti adeemamu fannaadhaas fannaa hunduma sana qaba. Garuu akkasiin hunduma sana qaba. Ati bakka jiraatte manni kun mana Oromooti. Lalistuu jechuun egaa lalistuudha. Maqaanis kan Oromooti. Ansan keenya. Manni kun namni uummanni kan isaa yoo beeke mana isaa uffannaa nama ilaale yoo kan isaa beeke as goore mana isaa afaanuma taasisuuf ilaale yoo kan isaa beeke as goore yoo sheekuti yoo dhufee taphatee yoo ergate yoo irraa gammachuu argata uummanni keenya illee. Isinis yeroo tokko yoo dhufee digammade nama isin naan jedhuun barbaade yuan. Galatooma dhugaa anoo garreemadee maali yoo isin galatooma dhugaa anoo malee garreemadee qabdanii. Jarra galatarratti akkamitti Sabati hundi taphata godhamanii keessumaatii tikii yeroo goota mana isaanii irratti jechuudha. Yoo dabalataa goota mana isaanii irratti mana lalistuu irratti yoo taphata goota suma fayyada. Abbiin faayida dhufaa jiru soonii wallaggaa faayida kunoo dhibba birii soddoma baatanii faayida. Kanaaf isinumtuu baga jiraannee wal arguu waan tokko namni guyyaa wal argaa. Dhugaadha. Guyyaa rabbi jedhee malee namni wal akkam horiin akkam? Horiin illee nagaadha, jabbiin illee nagaadha, hundumtuyyuu naga. Hoolaan illee re'een isheen okkoltu sun illee nagaa isaaniiti. Harreen nu rakkise. Isheen illee nagaadha. Harreen nu rakkise. Nagaadha jennaan beekaa. Baay'ee bareeda. Oromoon hin bareeda garuu Oromoon hin bareedu. Jaalatooma. Oromoon hin bareeda garuu kanaaf taaptaa godhaa jibbite uffannaa aadaa keetti uffatee as ba'e kana immoo godhaa jibbite keenya muudii nuti uffattu keetti uffatee as ba'e kana immoo laggeen taphachaa jiru. Dhufanii hundumaa isaanii haa dhufanii. Eeyyee. Akkasii haa dhufanii. Ani kan jedhe muudii qabattu moo jennaan laggii situ isin naa jennaan isin ga'ee rakkoon qabu bohaarsaaf akka bohaarsaa taatanii namni kamiyyuu beeka namni Oromoo ta'e isin wallaalee hin jiru. Ani amma gama maatii kootti si argaa jira. Gama maatii koochuun maatii poolersii kootti si argaa jira. Yeroo isin ergu ani isin jibbee miti. Erga tokko mafeeraa jira. Maaluma. Sanyii Oromoo yoo walii galee maaluma diina isaa lolee maal qaba diina isaa cabsee gaafa tokko maal qaba saba isaan bulee sirbi tokko qaba bareeda saba isaan banaatil kan baasee Indi. Oromoo ilmaan abbaa tokko addaan facaase Oromoo ilmaan abbaa tokko addaan facaase maal qaba itti bobasi galee beeku saanu.
warreen waa muuziqaa addeessan kunoo jiru isaan wajjin wal agarre jiraatanii kunoo isaan nu waamanii isaanii wajjin wal agarre. Nagaafadhaa dhugaa. Isin jedhe wayya dagadhe dhugaa rabbi. Rakkoo hin jiru dhugaa. Abjuun ijoollummaa keessanii maal ta'u ture? Gaafa barattanis ta'uu danda'a yoo akka koo baadiyyaatti dhalattanii guddattan ta'e immoo gaafa maatii gargaaran gaafa ergaman gaafa waa baay'ee jira gaafa guddadhe akkasin ta'a. Baay'ee gaariidha. Akkuma isin jettanii akkuma keessaanis baadiyyaatti dhaladhee eegeeloon ijaas deemee tissee akkuma keessan kanatti baadiyyaatti guddattee siistaan guddatte forjaan guddatte baadiyyaatti guddatte gaafa sanagaa forjaan guddatte kutaa tokko lama gaafa sadii gaafa baradhu namni harkanaadha waloo gaafa barreessee gaafa namaa dubbisu namni harkanaadha beekamaa ta'uu barbaada jechuun tokko kubbaa miilaa baay'ee danda'u beekicha baay'ee waan dandeenyeef kubbaan danda'u kiippee godhan ture kiipperii nama jedhan ture tarii kubbaadha tarii garuu aartii hawwisoon magaalaa keenya numa jira namni dhufee gitaara taphatee ilma hojjetanii harka rukutanii jala ta'ee ilaalla gaafa amjuutii keessa jiru beekamaa nama addunyaan beeku ta'uudha kana barbaadu nama addunyaan beeku kophaa koo gaafa harmee kootiif ergaa deemu keessa kootti wanti natti dhaga'amu beekaa ta'uudhaas beekamaa ta'uudhaas garuu barachuudha kaayyoon koo barachuudha baradhee barnoota koo barnoota koo jalatti immoo sagalee uummata kootii ta'uu danda'u yaada koo ture ergasiiti ta'uu danda'u gaafa nama guddachaa dhufu immoo beekamteen kun yeroo kutaa saddeet sagal ga'u immoo walaloodhaan maali beekamaa gaafa immoo lakkii ani yuunivarsiitii galee sooshaal saayinsii baradhu immoo naachuraal saayinsii baradhu immoo amma loowuu na jira loowuu naachuraal saayinsii baradhu amma gaafa daanu loowuudha lafa jala hin ta'u loowuun kun hin taatu hojjennee malee namti kana booddee naachuraal garuu abdiin koo ganamaa kun indirect galma isaan garuu abjuun ittuma fufti abdiin koo ganamaa kun hanga tokko immoo galma isaan naa milkaa'ee jira abjuun ittuma fufti hanga tokko immoo uummata Oromoo biratti naa milkaa'ee jira beekamuun abjuu koo ture beekuun immoo kaayyoo koo jalqabaa ture abjuu koo ture akkas gaayyaanni koo keessumaa immoo abjuun bara ijoollummaatti yookiin immoo mul'anni gaafa ijoollummaa sana yaadanii gaafa sammuun qulqulluu gaafa siyaasan beekin waa tokkollee gaafa beekin akkasiin ta'a guddina yaada namnu yoo baadiyyaa jiraata ta'e magaalallee hawwa dhuga ijoollee baadiyyaa ta'anii waa baay'eedhaan hawwi namoota barsiisaa ta'uu maal ta'uu waan akkasii namoota guddatan namoota baratan baay'inaan han jirus ogeeyyii fayyaa namoota barsiisan ogeeyyii qonna warra akkasiitis baadiyyaa keessa baay'inaan kan argamanii akka amma illee heddumminaan wannoomti sana keessatti namnu hawwii qaba gaafa mana barumsaatti illee kutaa jaatti haa ta'u kutaa afur hin gaafatama jira afaan Oromoo mul'anni booruu kee booruu maal ta'u barbaadda kan jedhu hin jira afaan Oromoorra tokko tokko nu gaafachaa turan sanaafanii isin gaafadhe hanafellee immoo rabbiin galma isiniif haa ga'u galma isiniif ga'eerallee baay'een isaa hidhee yaada dhugaa namni hiyyaada rabbiin immoo itti guuta hedduu tokko isin galateeffadhaan illee nama siin ajaa'ibsifatu keessatti nama tokkodha jechuudha keessumaa immoo mana kana manni kun tarii boorus guddachuu danda'a namni kun nama ola deemudha tarii guddachuu danda'a as garuu keessaniif galatoomaa saniin jedha. Manni kun mana sammuu kan guddisu abbaadha. Mana sammuu jechuudha sagana. Sammuu guddisu abbaadha. Maaliif mana sammuu jechuun daandii yaadatu murteessa. Sammuu kanaan yoo waan xiqqoo yaadate sammuun sanatti gidduu deemti. Sammuu kanaan yoo waan guddaa yaadate sammuun sanatti gidduu deemti.
waan guddaa yaadne hin guddisne. Mana maal yaadni dura sammuu isaa maal yaadata? Si qofa yaadee maal yaadni naaf gara. Addatti wanati si qofa yaadee hin qabu godhu. Ani addatti wanati jedhee as godhee qabu. Ani kaasuu abiddu. Ani jiitii tokko guyyaa hojirra abdadhee guyyaa tokko hojii koollisee ani jiitii tokko hojii qarshii dhibbaa hani hojjetee beekee qarshii dhibbaa waan nuti jiran shanii jiru qarshii gurguranii beeku dhibbaa jiru waan nuti jiran shanii waan nuti hojjetu hojjeta dhibbaa jiru arraaf ta'a waan nuti hojjetu hojjeta dokumentii dhugaa garuu wanni cimaa galgala kana gaafa boqonnaa fudhadhu mootaa'ee sammuu kootuufitti deebi'uudhaaf galgala kana gaafa boqonnaa fudhadhu mootaa'ee sammuu kootuufitti deebi'uudhaaf miidhaa seenuu mana ijoollummaa kootti deebi'ee mana warra afaan oromoo beekanii gaafa seenuu amma ajaa'ibsifannaa jechuudha amma sana yaaduu barbaadu waa'ee beekamtii waa'ee ajaa'ibsifannaa jechuudha amma sana yaaduu barbaadu waa'ee beekamtii waa'ee ajaa'ibsifannaa yaaduu barbaadu waggaa sadiyaataatu waggaa lamaataatu barsiiseera ani barsiisa waan takka waggaa sadiyaataatu waggaa lamaataatu barsiiseera sun anaaf kabaja kooti anaaf gammachuu kooti ijoolleen koo yoo guddaa jiru sun anaaf kabaja kooti anaaf gammachuu kooti ijoolleen koo hojii guddaarra inni ijoo guddaarra bitanii jiru warra guyyaa tokko hojii guddaarra inni ijoo guddaarra bitanii jiru kutaa tokko waan kudha lamaa namni gaafa baratu ittiin jechuudha. Astamaari tokko waan kudha lamaa namni gaafa baratu lessanii lama sadii galee namni barsiisee barataa isaati. Maqaa walitti waamaa galee namni barsiisee barataa isaati. Maqaa ijoolleen maqaa waamiraa numa jiru. Haa ta'uuti manni Oromoo gaafa ol seenu karaa tiiktookii mana kana kan guddisu manni Oromoo gaafa ol seenu karaa tiiktookii mana kana kan guddisu ati bareedee dhumatu silaas kuulamte aadaa keetiin faaya keetiin ati bareedee dhumatu Oromummaadhaan mallattoodhaan aadaa keetiin faaya keetiin namni mana kana Oromummaadhaan as darbachiidhamu saree wayii natti fakkaata yoo namni mana kana as darbachiidhamu dirqama ta'uu fakkaata. Yoo itti dirqamni taa'aa godhe dirqamas ta'uu qaba miti garuu waan ta'e godhee godhee maal ta'e yoo darbee indaayirektii kanaaf kallattii mana sadii Hussein immoo waliigalee seerguu gootii gammachuu guddaa qaba Hussein immoo ilma wal agarra ture seerguu gootii gammachuu guddaa qaba ulfaatu ilma wal agarra ture. Kanaaf keenya galatoomuu ulfaatu. Jaallatoo. Aadaa keenya mul'atu keenya. Kanaaf ishee minna qabachaadha. Ka'ee uffachuuf hin jedhaadha. Na dadhabe booru sin jiraata bulee caala bulu cooma itti harmeen koo bulu cooma itti. Kanaaf iyyuu booru sin jaala rakkoon hin jiru. Harmeen koo mooturoon bultee dafee taate. Harmeen koo walitti walitti dhufee qabu. Ani waan ijoollummaa kana haasa'uun baay'ee natti tola. Waa baay'ee na bohaarsas. Waan ta'eef waa'ee ijoollummaa sin gaafachuu deeman malee. Waa baay'ee na bohaarsas. Waan ta'eef gaafa ijoollummaa keessanii ijoolleetiin wal loltanii. Gaafa ijoollummaa keessanii. Ijoollee hiriyoota keessanii wal loltanii guyyaa isin buruskitanii yookaan waa gootanii guyyaa isin maatii dhoksitanii ittiin hin jiru. Buruskitanii yookaan waa gootanii guyyaa isin maatii dhoksitanii hin jiru. Guyyaa isin dhoksitanii hin goone jettanii ittiin hin jiru. Baay'ee gaariidha. Guyyaa isin dhoksitanii hin goone jettanii. Ijoollee duukaas waliin lolu garuu baay'ee gaariidha. Namoonni hedduun ani ijoollee duukaas garuu hin danda'amu jiru. Namoonni hedduun humna qabaa dubbadhaa hin danda'amu jiru. Nan taphadhaa horiidii nan taphadhaa. Waan dubbadhaa garuu nan taphadhaa horiidii nan taphadhaa. Nayyaradhaa kutaa garuu 5-6 gidduutti nayyaradhaa kutaa yeroo baradhu yeroo tokko ijoollee keenya taanee daangaa jirbeetta daangaa hiriyoota keenya taphadhaa. Namni beessa daangaa jirbeetta daangaa taatee hin taphatta. Cabsuu guddaa qabdi. Nama baay'ee ol utaaluuf cabsuu guddaa qabdi.
nama baay'ee achiin immoo akka jennaan danda'amu gaafanna'u asuma achiin immoo akka jennaan danda'amu gowwaa wayii jechuudha akka gowwaa gaafanna'u gowwaa beektaa achi buutee gowwaa wayii jechuudha akka gowwaa gowwaa beektaa asiitiin namarraa jira garuu nama hin beeku asiitiin namarraa jira yeroo lammaffaatiif garuu nama magaalaa kanaa turre magaalaa keessa yeroo lammaffaatiif baadiyyaa garuu magaalaa keessa magaalaa galtee waa hedduu gatanii baadiyyaatti daftara kee baattee magaalaadhaa waa magaalaa galtee waa hedduu gatanii keemmoo daftara kee baattee magaalaa kabaara kanneen hedduu garaa jiru obsee obseera hiriyoon obboloonni amas keessa buusnaan anaan dabaalee amas keessa buusnaan amma deebiin guddannee hiriyoota waliin daa'imummaa irratti sun amma deebiin guddannee hiriyoota waliin namatti buuruu daa'imummaa garuu namatti buuruu lafatti kan jirtan agarramti. gabatarratti tokkummaa ta'u artistii warra shubbistoota warra sagaleedhaan sirban isaa ta'u maal isaa ta'u keessattuu